qurxummii keessaa warqee argate haadha manaa isaatti geesse achi booda sababii qurxummii sanaatii hamma sa'aatii 6 qabeenya baankii irraa guurrachuu dandeessa waan barbaadde guurrachuu dandeessaati ajajan akkas jedhame ajaa'iba rabbiiti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hordoftoota keenyaa shamaa jenne maasha Allah qissaa hadhaa qissaa ajaa'ibaa tokko qabadheeti kan inni dhufe. Qissaa kana namni irraa mureeti kan dubbatu garuu alhamdulillah ani immoo guutuu isaatiin kan isiniif dhufe jechuudha biiznillaahi ta'ala ma'a bayaanii ibratihi bira sallee sudha waliin. Innis maali namicha tokkotu faqiira tokko ture gaggabaabinumaan wadeeffisi anni tuqnee daqiiqaa xiqqoo keessaa isaa dheeraa isinii ibsuuf deemna. Rabbiin haa gargaaru rabbiin nama fahameetu hojjetu rabbiin haa taasisu. Isaan kun baay'ee wayii keessa guutee jira waan ajaa'ibaatti nama dinqisiisudha. Isaan kun maanni namicha tokkotu faqiira ture miskiina jechuudha waan qabu. Guyyaa tokko namni kun garuu akka aadaa isaarraa qurxummii adamse. Qurxummii deemee bishaan bahararraa qabee fidee maatii ittiin bulfata. Gaaf tokko qurxummii sana qabee wagga fidee haadha manaa isaatti kennee qalii gorra qurxummii kana gorra yeroo kaa jedheetti kennu haati manaa isaa gaafa qaltee jettu qurxummii sana gorraatee waggaa garaa isaa keessaa marrumaan yookaan maayidaa isaa wagga yaaftee jettu achi keessatti waan ajaa'ibaa argiti. Yeroo akkasitti tarsaastee jettu qurxummii kana garaa isaa keessa warqii akkaan bareedu kan nama ajaa'ibsiisu kan hin argamne kan akkaan barbaadamaa ta'e keessatti argitee abbaa manaa sii waamte kottuu kana laalii kana garaa qurxummii keessaa bahe qurxummii sun egaa bakka inni fuudhe wallahu a'lam bishaan keessaa si dhiquu danda'a bahariin ni baadhata waan ta'eef kottuu laal jettee waamte wagga dhaqee laaluu warqiidha ni gurguraanna jedhee walii galanii abbaa qabeenyaa biyyattii xiyyeesse abbaan qabeenyaa biyyattii wagga laalee jedhu kana rakkiyaan danda'een bitu. Nama sirraa bituttis akeekaa nama qabeenya isaa kana bitu sanattis akeeka jedhee dabarse nama sanatti waggaa dabarse jedhu abbaa qabeenyaa beekamaa laannefsi wagga laalu kan koo kana sii bituu hin danda'u haa tokko qabeenyi kan koo waan kana sii baasuu miti mootii guddaa akkasiitu warqii kana iyyafataa ture mooticha guddaa sana bira dhaqee mootii sanatti akeeke mootiin sun waggaa warqii kana argee jedhu warqii kana waggaa hedduun barbaadaa ture amma naaf argamee dhufe waan ta'eef nan bitadhaa qabeenya immoo waan sii kaffalu birrii waan sii kaffalu qabeenya irraa waan irraa ittiin sirraa bitu lakkaa'ee sii kennuu hin danda'u sa'aatiin sii qaba hamma sa'aatii 6 isaa gaggabaabsine bira darbannaa fi hamma sa'aatii 6 mana baankii kana khaazinaa bootaa buusaa qabeenyaa birrii ta'e warqii ta'e nyaata ta'e dhugaatii ta'e wanni qabeenya jedhamuun qananii duniyaa achi keessatti wal ga'ee jira. As keessa galii waan qalbii keetti das jedhe gadi gurradhu gadoo baafadhu amma isaa jaatti waan biraan taa'abini gaduma yaafachuu qofa jedheen jennaan namni kun lakkee ani jedheen sa'aatiin 6 hin baay'ata alaa sayyaadin mislii nama akka kootii kan adamsaa qurxummii ta'e kana jabaata sa'aatiin 6 natti baay'ata si jalaan fixa qabeenya naa bixeessi sa'aatiin 2 nagahaa jedhe naan lakki waa tokko rakkoon qabu jedhee didee sa'aatii 6 kenneefi jennaan namni sun wagga ol lixee jedhu ala ol lixee ilaaluu takka waan akkasii mudatee sin beekuun argine wagguma akkasitti daawwatee jedhu awwala yeroo ol lixu warqii fi diinaaraa dirhamaa fi diinaaraa arge warqii fi birrii zahaba adda addaa shillimaata faayaatu guutamee jira. Amma asirratti kanan argee jedhe achi dabarfate wagga dabarfatee jedhu firaashii akkaan bareedu kan irra ciisee hin beeyne kan akkaan nama hawwatu wayii arge achi dhaabatee tuusa daawwatu ammas dabarfatee gara achi ilaale yeroo dhaqee achi ilaalu nyaataaf dhugaatiin wal qixxaatee akkaan wanni qalbii nama hawwatu qofti kan inni takkaan argin kan inni takkaan arganne achi keessa guutee jira. Jennaan namni kun waan godhu wallaalee wannan godhuu qabu jedhe. Ansilaa faqiira beela'aadha giidoon qabu nyaata kana nyaadhee quuffadheen giidoo baaseen warqii fi birrii isa balbalarraa san
achi gadi yaafa. Yookaan immoo waan gadi guurratanu nyaata kana ergan quufee humna baaseen giidoo baaseen gadi guurradhaa jedhee nyaata sana otoo nyaatu sa'aatii 2 achitti fixee achi booda sa'aatii 4tti jalaa galtee hubadhaasin sa'aatii 2 nyaatee achi as waggaa dhufu firaashichi akkaan nama hawwata akka argees hin beeku narra ciisi jedha firaashii akka waan dubbatu jechuudha akkaan itti bareedee itti tolee akka bira darfatu dhaqe ilaalee waggaa jedhu lakkee jedhe sa'aatiin kan koo dheeraadha jedhe sa'aatii 6 dadhabbii wayisatti jirti jedhe hamma ciisee haara galfadheen humna kan koo silaa jabaate sanarra immoo jabaa godheen jedhe haala qabeenya gurradhee baay'ee jennaan achi sa'aatii xabbaqaan hin jira ni eegaa jiranii sa'aatii isaa qabaniifi jiru wagga kanaa yeroo dhaqee ciisee jedhu achumaan isa fudhattee badda rafiitiini yeroo kanaa yoo ciisee rafuu rafiitiirraa sagaleen isa kaase maal jedhaa yaa namicha dhamaa ka'ii dhaabbadhu jedha kottu bahi jedha ukhruj bahi yaa Allah ha maal jedha maaliif keessa dhaqudha jedha ana waa fudhanne sa'aatii kan kee gaheera sa'aatii 6 kan namni sa'aatiin 6 kan kee dhumeera jedha namni kun waan tokko fudhanne waan tokko nyaata duwwaa nyaatee duwwaa ciisee qabeenyi inni fudhatee manatti galaaru jiru kottu bahi jedha naan hin ba'u jedhe achii dhaqanii ol galanii qabanii baatanii walii qabanii baasan isaan asumatti dhumte namni kun maal ta'e qabeenya sanaan hin milkoofne warqii isaa hin arganne waan galeef hin arganne wama argeetu isa fudhatee bade isaan haadhumtu malee inni guddaan hafee jira inni guddaan ni hafe ni maal hikmaa yookaan ibraan ulamaa'iin kanarraa fuudhan hafee jira innis maali ni fassaranii qissaan sun akkasitti raawwanne namni suni namuma manni inni dhaqee keessa lixxe sun addunyaa kana jiruu biyya duniyaa kana sa'aatiin isaa kennamte sun umurii isaatii hayaata isaa biyya duniyaarra kan inni jiraatudha jechuudha. Akkuma kana kan inni immoo olitti lixee achi bahee xumurarratti nyaataaf dhugaatii inni arge sun shubahaa fi shahawaa fedhii nafsi adda addaa duniyaa kana keessatti nama mudatudha jedha. Firaashiin inni dhufee irra ciise immoo gaflaadha jedhan ilmi namaatu gaflaarra akkasitti gaflaa keessa ciise gaarra qabu waa meeqa isa darba. Inni immoo sichi gurrachuudhaa deemu ibaadaadhaa diinii isa silaa ilmi namaa kan laqameefi tu waan sanatti gahee tu waan sana hojjetatin umuriin isaa achitti isatti geesse isatti dhumte jennaan malaayikaan mawtiidha Uzraa'il jedhanii Azraa'ilis hin jedhu malaayikaan malakul mawtiidha rabbiin malaayikaan du'aadha isa waamee akkasitti lubbuu isaa keessaa fuudhee mana keessaa isa baasuun lubbuu fuudhuudha akkasitti umuriin isaa addunyaarraa dhumatti ilmi namaa guddeessa. Kanaaf nyaataaf dhugaatiitti shaagalamina gaflaa adda addaatiin shaagalamina shahwaa adda addaatiin shaagalamina jechuun kana keessaa bahee isaan akka kanatti waan hikmaadhaan guutamteedha. Isaa kana ilmi namaa guddeessi amma qurxummii sana duwwaa dubbata malee mana kana waan akkasii baay'ee hin dhageenye garuu kun barraa'eeti kitaabarra kan jiru rabbitti nu haa fayyadu. Akkuma isinitti himne egaa qissaa kana argachuudhaaf qissaa deddeemtee qissaatuma dudubbannu maashaallah alhamdulillah waan biraas hedduu jira. Gorsa adda addaa kan ulamaa irraas fudhamee dabarfamee jira. Mawqaa keenya yuutuubii irratti argachuu dandeessu. Akkuma kan feesbuukii irrattis tiiktookii irrattis hunduma irrattuyyuu argachuu dandeessu. Yuutuubii irratti Mu'aaz Shee jedhaa barreessaa qubee afaan Oromootiin Mu'aaz Shee jettanii yoo barreessitan ni argattu. Mu'aaz Shee Qaasim akkasii maashaallah afawna lillah. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Guyyaan keessan guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Ciidni keessan gadda salaatan illee ciida taqabbalamaa isiniif haa ta'u. Ramadaana waggaa waggaatiin rabbi isin haa gahu. Ramadaaniin durqaa xumure
ammallee rabbiin ramadaanaas rabbiis makaaniitiin wajjira maashaallah akkasitti haafufnu jechuudha. Waa hedduudhaan nu jajjabeessaa hamilee keenyan nu jajjabeessaa nu laayik sheer gochuudhaan kommentiis nu barreessuudhaan wannaa tokko tokko kan dogoggora argamus yookaan immoo baay'ee gammachuu keessan ibsachuudhaafis kommentii jalatti nuu kaa'aa isiniin jennaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.